Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Akkata bilbila Wi-Fi fudhachuu didee yookaan immoo connect gochuu isin didee isin rakkise itti sirreeffattan steppi adda addaa qaba. Haala salphaa taheen bilbila networkii Wi-Fi connect gochuu didee isin rakkise sirreeffachuu dandeessu. Daqiiqaa xiqqoo keessatti haala kamiin akka sirreessuu dandeenyu bilbiluma keessan irraa Wi-Fi connect ta'uu didee yookaan immoo networkiin isaas dadhabaa ta'e salphaatti daqiiqaa xiqqoo keessatti sirreeffachuu dandeessu. Haala kamiin akka sirreessuu dandeenyu sirriitti jalqabaa haga dhumaatti waliin ilaalla. Haga isinii danda'ameen viidiyoo kana jalqabaa haga dhumaatti daawwachuu hin dagatinaa. Akkasuma hiriyoota keessaniifis share gochuu hin dagatinaa. Isiniin jecha keessattuu obboleeyyan chaanaalii kanaaf haarayaa taatan viidiyoodhuma kana daawwata. Subscribe kun gurraacha'ee jira taanaan subscribe gochuudhaan akkasuma laayikiin sakandii xiqqoo isinitti fudhata laayikii kana tuquudhaan eegala. Isiniin jecha haala kamiin sirreessuu dandeenya bilbila Wi-Fi fudhachuu didee nu rakkise. Steppiin inni tokkoffaa yeroo mara yeroo bilbila keessanirraa isin rakkisu steppiin jalqaba bilbila cufanii banuudha. Restart osoo gootanii irra bu'aa qabeessa restart power sirriitti qabuudhaan restart ka ofiin cufee banu osoo fayyadamtanii baay'ee bareedaadha. Yeroo maragaa furmaanni isiin jalqaba fi isiin xiqqoon kan namni hundi gochuu danda'u isa kana. Furmaata isa lammaffaa fi isa haalaan barbaachisaa ta'etti haa deemnu. Furmaanni inni lammaffaan egaa yeroo Wi-Fi bilbilli keessan fudhachuu didee yookaan connect gochuu didee settingii irra seenuudhaan settingii irra connectionii keessa Wi-Fi irra haa seennu. Yeroo tokko tokko passwordii dogoggora itti galchitaniidhaan furmaata isa lammaffaa irratti kan nuti waliin ilaallu forget passwordidha. Kana jechuun passwordii dogoggora yeroo isin itti galchitan fakkeenyaaf passwordii dogoggora tokko galchee isinitti agarsiisu. Passwordii dogoggora yeroo itti galchitan passwordiin kun dogoggora irra deebii itti galchi isiniin hin jedhu. Error isiniin jedha jala isaatti connect ta'uu dideetuma ta'a. Yeroo isin error tuutan ammallee error occurred jedha malee passwordii haaraa itti galchi yookaan immoo passwordii sirreessi hin jedhu bilbilli baay'een jechuudha. Yeroo isin error tuutan dideetuma connecting jedha connect ta'uu dide. Kanaafuu maal gootu maqaa Wi-Fi chaarra sirriitti irra qabdu. Yookaan immoo yoo mallattoon settingii fuula dura isaa jiraate mallattoo sana tuquudhaan ampere gootu yookaan irra qabdu maqaa Wi-Fi irra. Maqaa Wi-Fi sanarra yeroo qabdan optionii 3 yookaan 4 isiniif baasa. Sirriitti irra qabdu, irra qabdanii dhaabattu. Irra tuqu osoo hin taane irra qabdanii dhaabattu. Connect to network jira. Forget network ka jedhu fayyadamna. Kana jechuun forget network isa jedhu irra tuqnaa jechuudha. Wi-Fi chara sirriitti qabuudhaan forget password isa jedhu forget network isa jedhu isa gidduurra tuqnaa jechuudha. Forget network kana dagadhu yookaan immoo narraa baasi ka jedhu. Yeroo isin isa tuutan barreeffamni duraan error jedhu sun irraa badee ni qulqullaa Wi-Fi chi. Yeroo isin irra tuutan passwordii akka haaraatti akka isin itti galchitan isin gaafataa jechuudha. Bakka kana irratti passwordii sirrii tahee itti guutuu jechuudha. Kana jechuun passwordiin duraan itti guutan wrong yookaan dogoggora waan taheef error isiniin jedha malee passwordii sirreessi waan hin jenneef forget gochuudhaan irra deebinee passwordii qulqulluu tahee sirrii tahee itti galchuudhaan connect goonaa jechuudha. Dogoggorri namni baay'een immoo dogoggoran furmaata isa kaanitti yeroo dabarfannu amma connect tahee jira jechuudha. Forget godhee passwordii haaraa itti galchee. Inni sadaffaan wanni nuti gochuu qabnu achuma Wi-Fi irra deemna. Connectionii keessa seennee Wi-Fi irra seenuudhaan ammallee irra qabna. Yoo mallattoon settingii fuuldura isaa jiraate mallattoo settingii sana tuqna. Yoo connect ta'uu dide furmaanni sadaffaan sirriitti irra qabna Wi-Fi charra. Maqaa Wi-Fi sanirra irra qabuudhaan manage network setting ka jedhu fayyadamna. Manage network setting. Manage network setting yeroo tuutan yeroo baay'ee waan lama isinii fida. Show advanced option isa jedhu fayyadamtu. Yoo mallattoon settingii jiraate garuu fuula dura isaa mallattoon settingii sana tuqna salphaatti. Yookaan immoo maqaa Wi-Fi irra qabuudhaan manage network setting ka jedhu filachuudhaan show advanced setting ka jedhu option ka jedhu irra tuquudhaan ilaalla. DHCP irra jiraachuu qaba. Yoo statics irra jiraate irra tuquudhaan IP sana gara statics'itti jijjiiree isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf static isa jedhu irra yoo jiraate lakkoofsi as jiru kun ka Wi-Fi chaatiin wal fakkaataa ta'uu qaba. Yeroo tokko tokko statics irra waan jiruuf Wi-Fiin keessan lakkoofsi sun waan waliin fakkaanneef connected ta'uu didaa jechuudha. Meel lakkoofsa takka irraa hirrisee lakkoofsa biraa haa godhu. 46 ka jedhu kana yoo fedhe 40 haa godhume 40 godhee save yeroo godhu Wi-Fi chi
akka internetii connection hin qabne yookaan immoo akka hojjechuu hin dandeenye naaf ibsaa jechuudha. Waan lakkoofsa tokko qofa jijjiireef jechuudha. Mallattoo raajeffannoo irra kaha connect naaf hin godhu jechuudha. Sababni isaas waan IP isaa jijjiireef static irra jira. IP lakkoofsa waan duraa jijjiireef connect ta'uu didaa jechuudha. Kanaafuu maal goona sirriitti irra qabuudhaan maqaa wifi irra qabne manage network setting irra deemuudhaan static isa jedhu isuma jalqaba irra jiru DHCP tti deebisuudhaan save goonaa jechuudha. Yeroo nuti save goonu password nuti itti galchine yoo sirrii ta'e 100% ofuma isaatiif connect godhaa jechuudha. So karaan inni itti aanuga haala kanaan connect godhatu jechuudha. Wifi connected ta'uu dide yookaan immoo bilbila keessa irra galuu dide. Karaan inni kan ammallee setting irra seenuudhaan karaa inni xumura kan isin gochuu qabdan search gubbaa irratti reset network setting jettanii search godhattu yookaan immoo reset qofa yoo isin barreeffattanu setting isaa isiniif dhufa. Reset ra e fi ta yoo isin barreessitan inni nu reset network setting jedhee gara gajjallaatti isiniif fida. Isa irra tuquudhaan gara fuula duraa deemtu yookaan immoo about phone waa'ee bilbila keessanii about phone ka jedhu setting keessa argattu. Isa irra seenuudhaan xumura irra reset ka jettu jirti. Reset kanarra seentanii reset network setting isa jedhu isa gidduu fayyadamtu jechuudha. Reset network setting ka jedhu kanarra tuutanii yoo daataan is dadhabaa ta'e wifi illee sirriitti connect ta'uu didee jechuudha. Reset network setting irra seenuudhaan reset setting ka jedhu kana tuutu passwordin hundinuu irraa baha kan wifi dogoggoraa itti guutame wanni hundinuu ni qulqullaa'a. Irra deebitanii wifi keessan connect godhatu jechuudha. So step kanan step salphaa ta'e kanan wifi bilbila keessan irratti connect isiniif ta'uu didee isin rakkise sirreeffachuu dandeessu. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.